Olee hordoftoota warqee nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon nagaa kooti yeroo dheeraa booddee immoo warrammoo gara YouTube warqeetti dhufeen jira warqee biyutiitti jechuudha. Kan talbaa faayidaa talbaa akkuma beeknu kanaan duras waa isinii tuttuqeen ture. Talbaa yeroo kamiyyuu mana keenya keessaa utuun dhibamu ta'e bareedaadha. As biyya bakka ijoolleen golaa Arabaa keessa jiraannus ta'ee biyyarraa namoonni argachuu dandeenyu gabaa keessatti fayyadamuun namoonni viidiyoo kana biyyarraallee warri jirtan warroonni dingata dhaggeeffachuu dandeessan jechuu barbaadeetanii. Talbaan faayidaan isaa hedduudha. Miidhagina fuulaadhaaf, mataa farrazii, frizii mataa gochuudhaaf, mataa halluu isaa bareechuudhaaf, mataa lallaaffisuudhaaf, qaama bareechuudhaaf gahee guddaa qaba. Keessumaa immoo keemikaala hin qabu. Na uumama waan ta'eef kanaafiyyuu talbaan bayeessadha. Talbaarraa wanti garaagaraan hojjetama. Saamunaan hojjetama. Zayitiin nyaataan hojjetama. Kireemonni garaagaraa biyya guddatan keessa talbaarraan hojjetamu jechuudha. Talbaani vaayitaaminoota, mineraalota fi koolaajinoota of keessaatii qaba. Koolaajinii kan jedhanii 300 gurguranii. Koolaajinii jechuun baakteeriyoota du'anii kan seelota du'anii kan kakaasudha. Isaan kan akka ta'e hin beekna. Asumaan qurunfullee fi roozmariin qaba. Bishaan isaa jechuudha danfisee kanaan kaayeru. Isa kana namoonni mataan keessa naaphatu bakka moluu ta'e irree qullaa isaatti biiftanii keessa kassaa isaatti biiftanii filattanii baay'ee bareedaadha. Anis bishaan talbaatti dabaleera bishaan qurunfullee fi roozmarii kana. Kanaaf isinillee itti fayyadamaa buloota koo birrii baay'eedhaan kireemii birrii 100, 200, 300 bituurra kondiishinarii maaltu nama bichisiisa kondiishinarii bituu dhiisne yoo hin qabnu ta'ee birrii 10 yoo binne guyyaa meeqa nu ga'achuudha. Torbeetti yeroo tokko mataa miiccanna yoo ta'e torbeetti 2 miiccanna yoo ta'e warroonni akkas goonu nu gahaadha. Kanatu itti fayyadamnee baay'ee faayidaa qabeessa. Adda kuteen malee yeroon isa dibachaa ture mataan koo baay'ee gaarii ture. Ergan adda kutee naannoo ji'a 2-3 akkas ol ta'eera. Kanaafiyyuu kanadha. Ani amma talbaa maankaa 3 asirraa fudhadheera. Bishaan qurunfullees akkasuma laalee kubbaaya tokko irraa fudhadheera. Amma faayinaaliin ani itti fayyadamaa jiru naannoo daqiiqaa 10 oliif kunuunaa. Kanatti talbaa danfisaan jira jechuudha. Isa booddee walumaan ilaalla jechuudha. Talbaan kun amma bishaatee jira dhugaadha. Naannoo daqiiqaa 10 jechuudha. Nan taksiisaa jiru. Isiniin jedha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa obboloonni koo. Itti fayyadamaa isin gargaaraa. Waanuma keemikaalaarraa manuma jirtan keessatti tokkoffaa ofuma keessaniif ogummaa bor nama barsiisuu dandeessanidha. Irratti fayyadamtanii biyya keessanii yoo galtanirree kana hojjettanii obboloota keessanii bittiin illee jireenya keessan fooyyessuu dandeessu jechuudha. Waan nama fayyadu hojjetanii maatii ofii biyya ofii yoo gargaaranii rakkoo hin qabu jechuudha. Namoonni biyya adda addaa irraatii gatii guddaadhaan isuma kanarraa waan adda addaa hojjetanii gara haadha isaanii keessatti beekan miti. Kan ammoo namoota miiliyoonota itti fayyadamachuudha dhugaa dubbachuuf taanaan talbaa kan namoota miiliyoonota itti fayyadamaa. Ammaan koo kun baay'ee linaa kobbee jira. Bakka ammanii kondiishinarii ittiin fayyadamu jechuudha. Kana nan dibaa ergan daqiiqaa 10 tokko akkas daqiiqaa 21 fi frizii keessa nan kaaka qabbanaa'uu fi isa booddee baay'ee kan taree akka dhadhaan ta'a jechuudha. Dhadhaa biyya keenya namni hin birin jiru kan tara innaa yeroo kan taru sana fuudhee gidduu isaatti dibdanii feestaalii itti hiitanii yoo keessanii isa booddee sa'aatii tokkos ta'e 2 ta'e tursiistanii ofirra shaamboodhaan laqxaq gootanii isa booddee abaxxartanii warroonni immoo farrazuu barbaaddanii kanaatiin maal gootu mataa keessan ergaa shaamboodhaa yeroo tokko miiccattanii booddee
miiccitanii xurii mataa keessan irraa erga baastanii booddee kondiishii isichuma kana bishaan isaa calalu bishaan talbaa kana erga inni akka jalii ta'a jalii namni hin beekne hin jiru akka reetii yoo beektu ta'e reetii beektu dhimma yaada yookiin immoo alooveeraa saayidhaan sana akkasiin ta'a jechuudha. Isa fuutanii akka barbaadanitti hin farrastu ittiin jechuudha mataa keessan na baay'ee waziin isaas baqa wazii bareedaa kan ta'e akkasumallee halluu namatti tolu qabaatee firiizii gaarii ta'an mucayyoo tokko baay'een fayyadamti. Yeroo baay'inaan arga biyya alaa jiraatte jechuudha nan ishee ilaala ishee qofatu hin taane ishee irratti arginu namoonni baay'ee fuulaaf irra akkanitti fuula bareechuu akkuma duraan isinitti hime warroonni firiizii godhatanii itti fayyadamu barbaadanii akkasitti itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Amma gara calalasaatti deemaa jirra. Calalasaa waan akkasiitu qabaatan bareedaadha. Waan akkasii yookiin waan akkasiitiin jechuudha. Anna gara calalasaatti deemaa isinii waraabaa calalasaasi isinii subscribe share akkasumas like gochuudhaan hiriyoota keessaniif illee dabarsaa. Anna kunoo madhaamseen jira jechuudha already kun akkas ta'ee jira naan calala. Ergen calalee booddee immoo isinii waraabachuudha faayinaalii isaa isinii waraaba. Ammaaf garuu asuma irratti ni xumuree calalee booddee walitti deebina ga moobaayiliitiin waraaba kaameeraa hin qabu. Isin jedha hordoftoota warqee waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Turtiin keessa waan turtii gaarii isinitti deebi'a.